akkaataa itti jiraatu hin qabu jechuudha biyya tokko keessa. Kanaaf ijoolleen biyyaa godaanuun dhaabamuu hin danda'u. Durumaa godaanaa ture. Amma fakkeenyaaf waggoota dheeraadhaaf biyya kana keessa waggaa 25 waggaa 30 godaanaa turan. Abbooleen keenya gaafa qabsootti illee baanu kaasanii biyya keenya kanatti godaanaa turan. Fakkeenyaaf lammiileen keenya biyya kanatti godaanuu jalqabu waggaa 40 waggaa 35 waggaa 20 olii jechuudha. Waggoota 40 hanga 20 gidduudha jechuudha. Kana jechuun waggaa dheeraadhaaf biyya kanatti hin godaanamaa, hin qabamaa, hin galaa, hin dhufa, hin qabamaa, hin galaa, hin dhufa ture. Miidhaan kun hin jiru. Namni biyya kanatti yoo qabame torban tokkittiidha kan inni mana hidhaa keessa taa'u. Guyyaa torbatu mana hidhaa keessa teessaa gaafa guyyaa torbaa biyya jirtu yookiin guyyaa sadii booda biyya jirta jechuudha. Amma ijoolleen ji'a yeroo duraa waggaa tokko mana hidhaa kana keessatti yaa turre amma immoo kun ji'a jaaffaa keessummeessaa jiru jechuudha. Keessattuu ijoollee nama miidhamaa jiran warroota daangaa yamanirraa dhufan warroota garaa duwwaa jiran warroota maallaqa tokko ofirraa hin qabne warroota beelaan saaxilamanii ofii isaaniitiif biyya lola keessa jirtu keessaa dhufantuyyuu as keessatti miidhamaa jira waan ta'eef bineensumti keessatti sagalee ta'aa fi viidiyoo kana waliifis daddabarsaa bakka mana banattanitti obboleewwan keenyaaf sagalee dhuunfataa isiniin jenna. Adaraa wanta kana hundumti keessan ammas bifa haaraadhaan duula kana nu gaggeessaa. Nurras waan ga'uun beeknu obboleewwan keenya miidhamaa jira. Carraa ammaa kana immoo iyyannee carraa kana uummataaf akka falli argamu gochuun keenya dirqama. Ulfaadhaa galatoomaa horii taaptaaf gochaa jirtan osoo isheen gootanis ammallee waliif dabarsaa. Osoo nama rabsaa jiraanne namni 75 ilaalu kun namoota 2,000 taatanii dhuftan. Namni akkaataa itti sagalee isinii ta'uu dhabe yaa Oromoo. Isin tokko raqaati bakka raqaa barbaaddan. Raqa taatanii jechuudha. Isin bakka namni barbaree jetti wal dibu bakka namni gangalatu bakka namni jeequmsa qabu malee bakka namni sagalee isinii ta'u bakka namni rakkoo keessan isinii dubbatu hin jaallattan. Namni akkamitti waa'ee keessan dubbata. Amma fakkeenyaaf obboleessa keenya mubeen eeggada dubbatee ture. Namatti bakka gaariitti nan ilaalu kanaaf inni waan kana hojjedhaa jedhee ture. Har'alee sagalee ta'uu jalqabee jira. Bakka inni sagalee ta'aa jirutti dhaqxanii jala teessanii ilaaltan. Bakka badaa aatan isin hummaan Rabbiin azaa kana kanaaf isinitti gadhiisaa jira jedhama. Isii tokko dhugaan rakkoon lammiilee biyya keenyaa kuni amalli keenya amala badaadha. Rabbiin abaarsuma wayii nurra kaa'ee jira. Dhugaa Rabbii uummata waliin dhaggeeffanne uummata waliif hin ajaajamne keessattuu uummata duudaa akka Oromoo argeen beeku addunyaa kanarra. Uummata duudaa baqaraa jechuudha akka ishee kamaan jedhu. Baqaraa Oromoon beekumsa qaba. Oromoon uummata akkasiiti jedhamaa baqaraa akka keenya argeen beeku. Uummata amma mana hidhaa keessa yoo dhaqxanii mee sabaaf sablammii fi Oromoo waliin hidhame yoo dhaqxanii argitanii jarri wal dhagahu dhiisii beekanii taa'ii beekanii kadhii beekanii keenya duudaa jechuudha akka loonii yoo namni tokko akka carraa bira darbaa dubbatti bu'e keedhuma namatti jaama jechuudha. Uummata wal ilaaf ilaamee hin beekne uummata rakkoo isaa seeraan ibsachuu hin beekne uummatuma mataan faca'ee yaada isaa bittinneessee waan hin taane dubbatu jechuudha. Kanaaf mee of ilaalaa aqilee keessa akka Oromoo tokkotti mee of ilaalaa. Yeroo baay'ee wallaahi isiniin taasifama. Waan irraa hin beeknetti jiru jechuu kana barbaaddan malee waa hubattanii deemuu hin dandeessan. Jettee namaa irraa jirtanii dhimma isiniin galchine keessa dhaqxanii ilaalu. Rakkoo keessan akkaataatti ibsattan akkaataatti dubbattan namni tokko bara dubbii kee irraa fudhateeti rakkoo keessii furuu danda'a. Nuti waan hin beekne faana akkuma taayyan hin jedhe gir gamaa gamana jenne jechuudha. Yoo waa jedhaa jiraanne osuma waan an jedhe sana hin beekin itti muddi itti cirii rokutii dhugaa keeti sirrii jirta maaloo jirta koomentiin isa duuba jechuudha. Waan an dubbataa jiru hin beeku bara akka waan uummata sakkaraa miidhugeetti jechuudha. Nama jala deemtanii koomentii kan tokkoffaadha isin. An bakka baay'eetti uummata keenya arga. Yaada irraa hin beekne dhaqee dhukkoo itti dhugaa jirti itti muddi. Yoon dogoggora irra jiraaddes itti muddi. Yoon dhugaa irra jiraaddes itti muddi. Namni kun maal dubbataa jira? Ajandaa maalirraa dubbataa jira? Wanni inni dubbatu dhugaadha moo dhugaa miti jedhee addaan baasee namni hin dubbatu jechuudha. Kun lammiilee keenya keessaa argama. Mee wal dhageettii godhadhaa. Wal dhageettii godhadhaa. Rakkoo sammuu keessanii kana keessaa hiikaati. Ilaaf ilaamee baradha. Yoo ilaaf ilaamee istiraatejii tokkummaa qabaattee wal qabattee kan deemtu taate namni barbaade si miidhuu hin danda'u. Rakkoon kee yeroo gabaabaa keessatti furmaata argachuu danda'a. Bittinnooftanii inni kun asii waca inni kun asii waca taanaan yeroo kaminuu miidhaan biyya keenya keessatti nurra dhufaa jiru isa kanaa jechuudha. Mallee wanni rakkoo nutti deddeebisaa jiru biyya keenya keessaa nu godaansaa jiru biyya silaa itti baqatan keessaa baqataa jiru namni
وآذرا ولو أيقام عذيرا. كتجرات الأباجر وانو تقول الرد قد أجرون وانو تقول الرد فلا جرون وانو تقول الرفسا جرون وانو تقول الجبسا جرون بيجي كليسا بيجي بكتن تاتي بريد غافر قمتو غافك أمني سدي والنبو غافك أمني سدي بيجي نغاد أركو إني تقوسة تقوم دكا دربا إني تقوسة تقوم دكا دربا أكنت بيجي كي نلي جيكني أو في جيك أجر راجو ميسمو كي إدو جرو كان هاي محاوبا بيرومو أكنا ماتي واي كي ندوبتن واي براد إيسا واي أبيا مد إيسا واي جوار محمد إيسا واي مارود رباد إيسا واي كي سنرا دوبتن ركو سنرا جرو كان را واي ركو كي سنرا دوبتن جرا كنا أبوكاتو جرا تقول إفني يودن دي جرا كنا جرا تقول ماتي فيدو جرا جري تقول ماني أكسان جرا سنة تدي بيوم gochuun dirqama keenyaa jechuudha. Kanaafi callisnee bakka hin taane dhaqnee wajjinee wal arrabsinee sagaleen keenya illee akka hin dhagaamne gochuun keenya ta'uu hin qabu. Nuufiyyaa biyya nuuf dabarsaa warri miidiyaas warri carraa tiktookii kana qabdanis viidiyoo gaggabaabaa hojjedhaati dhimma lammiilee kanarraa dubbadhaan isiniin jedhaa hankanuman jedhaa waa'ee lammiileerraa yoo waan biraa dubbatan malee namni keenya waan kanarraa dhaggeeffachuu jaallatu alaa kullaan warri immoo amantii garaagaraa qabdan afaanuma beektanuun amantii qabdanuun rabbiin ijoollee kanaaf gadhaa rabbiin ijoollee keenyaaf furmaataa haa fidu hunda keenya immoo haa tiksu nagaa biyya keenyatti haa buusu isaan mana hidhaa keessa jiran rabbii yeroo gabaabaa keessatti of baasu hankanuman isiniin jedhaa warri yoo yaada qabdan reekostii ergadhaatii sisseenaa yaada keessa kennadhaa jechuudha. Maaliif waan gaarii dhaggeeffachuun jaallattan isinii yoo asirraa iyyanis yoo namni qullaa dhaabate utuun kee qullaa dhaabadde utuu waan tokko dubbata raadde kumaatamaan dhufti. Amma hawaasa akkasii kanaa wajjin hawaasa hidhanii lakkaa'amuun baay'ee ulfaataadha. Namni keenya dhugaa dubbachuu fi inumaayyuu baay'ee kan miidhaa ofirraan galchaa jiru kan miidhaa garaagaraa keessa of godhaa jiru nuyi mataa keenya irra caalaatti. Hojii nuti hojjennu kun baay'ee ulfaataadha. Mee of ilaala Oromoo kana. Mee of ilaalaa bakkuma jirtan kana. Xannachii tokko foon mara balleessaa akkuma jedhame wanni nuti hojjennu mataan keenya iyyuu miidhaadha jechuudha. Gaarii walii yaadnu kuufnee gabbaanee iyyina gandatti wal qoonna gooxiitti wal qoonna isa kanaaf isa kana rabsina isa kana baarree isa kana eebbisna ofumaa miidhaa nuti walirraan gaa jirru kuni har'a maneedhaa biyya kanaa keessatti godaansa seeraanadhaa keessatti kan miidhamaa jiru lammii Oromooti. Lammii Oromooti. Waggaa 40 kan godaanaa tures Oromoodha. Kan biyya bulchaa jirus Oromoodha. Kan biyya keessatti nagaa dhabaa jiru Oromoodha. Kan biyya namaa keessatti nagaa dhabaa jiru. Maali carraan nu ga'e kun eessaa dhufe? Maaliif ta'e? Maal gooneenaan kun nurra dhufee immoo of ilaaluun keenya barbaachisuudha jechuudha. Kanaaf bakka jirtan kan of ilaalaa. Haga dandeessanitti immoo rabbiin kadhaa. Rabbiitu furmaata fidaa. Ijoollee keenya rabbi furmaataa fidu. Maaliif biyya keenyatti akka nama liqii nama gaafatu ciqii malee furmaanni hin argamu jechuudha. Yeroo darbe iyyamee lammiileen kun dhibbaa furmaaniidhaa biyya kana keessa galchamee ture jechuudha. Har'a immoo ijoollee bifa haaraatu iyyuu kan Yaman keessa turantu achi ol seenanii daangaa irratti qabamanii dhukkuba sanaan rakkoo sanaan qullumaa sanaan kan waggaa 3 waggaa 2 biyya Yaman jiraatantu walaratee amma immoo mana hidhaatti guuramaa jira jechuudha. Kana jechuun miidhaan nurraa dhaabataa jiru. Yeroo sana koroonaatu himatamaa ture sababni koronaa vaayirasii deebisuudhaaf akkatti deebisnu hin qabnu nageenyatti hin jiru waan ta'eef jedhanii nageenyi Tigraay fi nageenyi biyya keenya argii bu'ee immoo lammiileen galchamaa turan. Sana booda baamni ni cufamee jechuudha. Mootummaan biyya kanaa akkuma beekamu biyya isaatii seeraan ala cabsee dhufe namni namoota seeraan alummaadhaan biyya kana dhufe qabuudhaan mirgatti qaba qabee mana hidhaatti guuraaraa jechuudha ammas. Isaan kun carraa dhabanii jiran. Kanaafi sagalee haa taanu ulfaadhaa galatoomaa walitti deebinee ammas sagalee kan taanu ta'a. Isinis immoo duula kana nuuf gaggeessaa amma dandeessanitti dhiibbaa kana keessattuu mootummaan carroota biyya kana keessatti ijoollee keenyaa banuu akka qabu irratti bakka hundaa sagalee ta'uu qabdan. Keessattuu yeroo ammaa kana paaspoortii mootummaan biyya kanaa mootummaan keenya kennaa jira jechuudha. Baasonni garaagaraa paaspoortii ijoollee kennaa jiru. Paaspoortiin kenname kun bu'aa argachuu kan danda'u walitti dhufeenya fidanii ijoollee biyya kanaatiif carraa asitti uumuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen biyya kanatti namoota bira dalagan kafiilota bira dalagan kana araboota bira dalaganu kafiila ta'uu ni danda'an. Carraa kanaan ijoollee biyya kanaatiif furmaata kana fiduu danda'a. Ijoolleen kun gaafa dalagatte gaafa waa argatte biyyaa furmaata taati jechuudha. Carraa kana yoo uuman
wanni nuti jechuu qabnu tokkoffaa ijoollee biyya kanaatti carraa akkasii yeroo ammaa kana walitti dhufeenyi Itoophiyaa fi Saudi Arabiyaa baay'ee bareedaadha maashaallah. Maal jechuudha hojjettoonni dubartootaa dhufaa jiru. Wal keessa hojjechuudhaaf walii galaa jiru. Carraa kana fayyadamanii immoo ijoollee biyya kanaatiif carraa kana yoo uuman ta'e rakkoon kun deddeebi'ee argamuu hin danda'u. Warri biyya keessa deddeebi'ee argamuu hin danda'u. Warri biyya keessa deddeebi'ee argamuu hin danda'u. Warri biyya keessaallee seeraan kan dhufu yoo ta'e sana booda furmaata guddaa ta'uu danda'a jechuudha. Qaamni dhimmi ilaallatu qaamni maaliif godaanee maaliif biyyaa ba'e aan osoo hin galee biyya keenya keessa namni taa'uu hin danda'u. Maaliif biyyi keenya waan isin keessa jirtu. Biyyi keenya waan isin keessa jirtu. Taani jechuun marraa lammeessoo ammoo xalaaqa marraa lammeessoo ammoo haala isiin xaaraa qabduun gadhiisu xaaraatti jechuu. Xaaraa achi aantu keessatti jechuu. Amma isinii galee? Jazakallahu khair. Barakallahu fiikum. Sheeka mucayyoon tokko ani maatiin kiyya islaamaa kan abbaa kan haadha kiyya kiristaanaa jetti. Garuu ijoollee nan wajjin jiraadhu ijoollee kiristaanaati guyyaa tokko isaanii waliin deemeetiin mana isaanii bakka isaan itti waaqeffatanii fi bakka isaan itti sila waaqa keenya jedhanii abbadansan waliin deeme garuu duraan islaamna qaba isaanii waliin bakka kana dhaabbachuun dilii maaltu narra jirti jetti. In islaamnee jedhiin awwalan islaama jechuun namni wayta shahaadaa si qabsiisu shadu an laa ilaaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa anna isaan gabricha rabbiiti rasuula rabbiiti wanni si jechisiisaniif waan duraan irra jirtu san irraa deebite moo hin deebin waan san jaalala qabdi moo jaalala hin qabdu jechuu mul'isu yoo isaan gabricha rabbiiti rasuula rabbiiti jette waan sanitti kafaruudha qabdi waan duraan jette san isaan rabbi jechuu sanitti kafaru rabbii miti lakki inni ammootiin hin gabricha rasuula waan duraan san irraa ammallee wa'an lala kafaruudha waan rabbii gaditti gabbaramurraa kafaruudha islaama jechuun awwal itti seenuu islaamummaa seenuu yookaan ammoo ittuun seenne achi dhaquu jechuun waan santu qalbii jiraa jaalachuudha islaamummaa isii tajdiida gootu haa haaromsitu. Islaamummaa isii haaromsitu tajdiida haarawaa gootu. Kanaaf warri ummanni shadu an laa ilaaha illallah wa anna muhammadan rasulullah bichatti hin gabaabban. Sila islaamummaa seente dhugaa laa ilaaha illallah muhammadan rasulullah bichaa jechuun seente. Garuu wanni Isaa Abdullahi wa rasuluhu jechisiisaniif amantii kaan irraa ay deebi'aa jirti hatta takfura haga kafartutti waan rabbii gaditti gabbaramutti. Isaan gabricha jetteet Isaan ammoo ergamaa isaati jechuu yoo kanan ta'in islaamummaa seene jettee jara waliin achi deebi'aa achi waan biraa dalaguun islaamummaan isiitu keessan seenne jechuu islaamummaa haaromsitu jechuu akkan abbo kana kanu beeku. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ustadha gaafii maal qabda qooyime hedduu warri kalee amma tokko maal na gaafata haala kitaabaa fuudhuun ta'a nama mucayyoo wayii jaalattee mucayyoo wayii kiristaanaa innillee islaamaa isiin ammoo in islaamuu garuu mucaa jaaladhe jettii mucaan illee jaalate fuudhuun ni danda'ama jedha gariin hin danda'amu jedha sheek akkam goonaa jaan. Abdallah ibn Umar gaafatame riwaayaa Bukhaarii keessatti Abdallah ibn Umar Rasuulli Rabbi alayhi salatu wassalaam hadiisa keessatti illee dubbatanii Rabbi illee Quraana keessatti maal jedha isin mushrika fuudhuun
mushrika fuudhuu irra gabra mu'minaa fuudhuutu isiniif caala. Isii mushrikaa fuudhuu irra gabra mu'minaa fuudhuutu isiniif caala. Eega jedhe Abdallah ibn Umar sara ala kitaabaa jennaan irra mushrikni hin jira jedhe Abdallah ibn Umar irra mushrikni hin jira. Nama isii jetturra Isaan Rabbi jetturra jedhe. Mushrikni kana caale hin jira jedhe Abbo Abdallah ibn Umar. Laayaan fuudhina jechuu barin. Garuu irraa uf qulqullaaya jechuu malee ayaan Rabbi isinii baqqaasifne warra Yahudaa Nasaaraa fuudhuun hin ta'a jechuun sun bakkuma jirti. Garuu irraa uf eegaa jechuun Abdallah ibn Umar dubbate. Irrumaa uf eegaa ta'e numa tanarra gabaabbadha. Baaba tanazzu'aati malee ayaa Rabbii mormuu fi mi Abdallah ibn Umar. Kanarra mushrikni hin jira. Abdallah ibn Abbaas ammoo Abdallah ibn Abbaas illee waan jedhe ala kitaabaa jechuuni warra zamana kitaabni hin jijjiiramin osoo hin jijjiiramin itti bule jechu. Warra hin jijjiiramin kitaabni Rabbii tabdiila osoo hin ta'in itti bule. Ammas nima jira ahli kitaabaa warra hin jijjiirin yoo argatte fuudhi. Warra kitaaba san akkas irraan jijjiirin yoo argatte ibaa sunnaayyuu miti waajibaa mi jara fuudhuun. Ibaa mubaayii jechuu malee sunnaa miti. Isinii bakka Rabbi jedhe malee waajibaan sunnaayyuu miti. Yoo warra saniin jijjiirin akkasumatti itti bulu. Caqasaamee caqasa. Haala kitaabaa warra akkasitti jijjiirii yoo argatte numa jiranii aga guyyaa qiyaamaatti numa jiranii fuudhu. Garii warra tafsiiraa gaafatanii haalli kitaabaa Rabbi haala kitaabaa fuudhuun isinii bakka akkamii dubartoota jaraa jennaan maal jedhanii fassaran zamana ammallee dubartiin muslimaa xiqqaatte keessatti akka jedhe Rabbi jedhan. Zamana muslimni dubartiin muslimaa hin jirre Rabbiin isinii baqqaasifne fuudhaan jedhe malee har'a dubartiin bashbashi itti ajaan qabnu jedhanii warra fassaree jira. Dantaa isaanii itti ajaan qabnu warra jedhee jira. Kanaaf isin utaaltanii maan hin jirti diireen ta'e maal isin goote. Ufeegaa waan akkanaa kana achuma tartanii fagaattanii hatta warri ulamaa'i osoo ayaan Rabbii tun dhogguu baatte jiraachuu baatte isinii baqqaasifne jechuun jiraachuu baatte haraama jennaayu jedhe. Waan jarri gorraateef yammootiin hin dubartii jaraalle osoo ayaan Rabbii jiraachuu baatte haraama jennaayu angaruu ayaa Rabbiittu jedha. Isinii baqqaasifne jetti ayaan Rabbii maal godharre. Abdallah ibn Umar fa'aa akkasii fassaran. Jabaadha obboloowwan kiyya dubbii mas'alaa kilaafa guddoo qabdu waan kilaafaa kanatti shayxaan illee isin darba. Waan wanni kana isin jaalachiisa waan karaa sirrii waan sayyiyaa waan ammootiin hin kilaafa hin qabne hin jaalattan waan kilaafa qabu jaalata ilmi namaa. Waan kilaafa qabu gara ammootiin ila ededa kana deemanam. Kanaaf jabaadha diinii keessanirra gadhaabadha isiniin jedha. Naam. Barakallahu fiikum sheekha. Waan amma kana gaaffiin kun na gaafatamee ture sheekha. Ahlul kitaab kuni kitaabni isaanii kakaleessaa sun warra ahlul kitaab jedhu warra kitaabni sun hin jijjiiramne jedhu har'a kitaabni isaanii jijjiirameet wal dhahaa qofa. Ahlul kitaab jaraan jechuun akka warra kaleessaa sanitti warra hadhaa kana ahlul kitaab jechuun ni danda'ama. Taaf godha jira. Haala kitaabaa numa jira warri haala kitaabaa numa jira. Warri haala kitaabaa numa jira haa ta'u zamana sanittuu Rabbiin haala kitaabaa kana osoo jarri Uzayr ibnullah jottu Rabbi haala kitaabaa jedheen zamanuma sanittuu. Uzayr ibnullah Uzayr ilma Rabbiiti osoo jarri jettuun. Isaan osoo ammootiin hin saalisu salaasaa osoo jettu Rabbi Quraana keessatti dubbate saalisu salaasaa osoo jarri jettuun sadii sadeessituudha osoo jarri jettuun waytuma sanuu haala kitaabaa Rabbi jedhee waame. Haa ta'u zamana sanitti ummanni kitaaba tahriifan goone naadiraan takka takkaan keessa jiran malee aksarri gaalibni kitaaban jijjiirre tabdiilan goone. Naadirri ima jirti saalisu salaasaa warri jedhu wayta sanuu. Uzayr ibnullah warri jedhu wayta sanuu ni jiran. Rabbiin guruu gaalibni warri kitaaba jijjiire in jijjiirre gaalibni isaanii ni jiran. Garuu warran tana gaalibni isaanii kitaaba tahriifa jijjiiranii jiran. Jijjiiramee jira kitaabni. Naadira takka takka warra haala kitaabaa yoo argatte ati jabaatte. Warra haala kitaabaa numa jira Rabbiin ammootiin hin eegain jira jedhee hin jiraadha nuti. Hanga qurbii qiyaamaatti ima jira. Garuu naadira argachuun jaraa argattaa. Naadira
ta'amma ollaa teennaa maali haala kitaabaa jechuu warra kana na ulfaataan garuu. Salaamu alaikum. Barakallahu fiikum. Ayyee. Ijoolleen gaafii qabna jedhanii asirraa nu cinqaa jiranii isin haa gaafatan tokko tokko. السلام عليكم. Kitaabni rabbii qalbii yoom jettan taabtaabii keessan na fakkaate. Kitaabni rabbii yoom qalbii ta'e. Taabtaab Keessa hubattu malee taftiisha gootu malee akkanaan kitaabni rabbii qalbii miti. Hadiisni qalbii miti. Kitaabni rabbii qalbiidha. Ha ha ha. Ajaa'iba jedhee. Mee taabtaab godha jiran. Dubbachuun danda'ama. Dubbadhu. Sittuun qalladu gara kitaabaa sittuun qalladu malee. Qalbiin beeku gara kitaabaati. Kakadhee yoo wallaahi kakadhee kitaabaa fi hadiisaan sittuun qalladu qalbiin beeku. Wallaahi barakaatu. Ammas namni keenya wanni guddaan isin beeku barachuudha qabdan zamoon aqiidaa qaraana jenne. Aqiidaa qara'uun barbaachisaadha aqiidaa qaraan. Namni yeroo ammaa aqiidaa wallaahi aqiidaan ta'e bannaan salaan illee hin jiru. Wanni ati dalagattu illee hin jiru aqiidaan ta'e bannaan. Aqiidaan ta'e sirraa'uun barbaachisa. Namni keenya Kadiiri Huseen Faaxumaan laa ilaaha illallah jettee malee laa ilaaha illallah waa meeqa of keessa qabatti? Laa ilaaha illallah arkaanni laa ilaaha illallah meeqa? Sharti shuruunni laa ilaaha illallah meeqa waajiba sirra baratu? Haga kana beeytutti islaamummaan teetu bakka isiin jirtu Allahu alam rabbuma beeka. Haga waan kana beeytutti islaamummaan teetu bakka isiin jirtu rabbitu beeka. Laa ilaaha illallah jechuun waa meeqa of keessa qabata? Muhammadun Rasulullah jechuun waa meeqa of keessa qabata? Namni beeku jira mee jawaaba? Mee islaama Kadiiri Huseen ishi Faaxumaadha dhugaan Faaxumaadha islaama ufiin jette laa ilaaha illallah arkaanaa sin gaafadhu shuruuxa sin gaafadhu. Laa ilaaha illallah jechuun waa meeqa of keessa qabata? Muhammadun Rasulullah jechuun waa meeqa of keessa qabata? Mee namni deebisu jira? Aybayi mee islaama jette ishi islaamummaa irra jirta. Ani Kadiiri ufiin jette ani Huseen ufiin jette. Ani Faaxumaadha jette. Islaamummaa himataa jirta islaama jette. Laa ilaaha illallah waa meeqa of keessa qabatte? Haga kana beeytutti, haga arkaana beeytutti, haga shuruuxa beeytutti Allahu aalam. Islaamummaan ta'e. Yaa dubbadhaa ka laa ilaaha illallah waa meeqa of keessa qabdi? Muhammadun Rasulullah waa meeqa of keessa qabdi? Deebisaa ka eessabbaa keetii dhayxare eessabbaa keetii dhayxaa siin jaa baranam. Eessa mee Kadiir jechuun? Eessa Huseen jechuun? Eessa Faaxumaa ufiin jechuun? Eessa Zaara ufiin jechuun? Eessa Haliimaa ufiin jechuun? Eessa Iisaa ufiin jechuun? Eessa Yaasiin ufiin jechuun? As bahi kaa dubbadhuu siin jedha laa ilaaha illallah jechuun waa meeqa of keessa qabdi? Mee dhugaa islaamaati. Gaaffii saganatti hojii manaa nu godhaati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhagahama sagalee. Gaaffii isin gaafachuu barbaadanne. Dhiifama ustaaz ani gaafii laman qaba bakka tokko na deebisani gaafii gaafadhe. Gaafii laman qaba. Gaafii dhiisi gaafii ansi gaafadhe deebisi. Gaafii dhiisi gaafii ansi gaafadhe deebisi awwal. Laa ilaaha illallah jechuun ati muslimaa meeshi islaama ati akka nama islaamaatti islaama ofiin jette. Ati muslima islaama ofiin jedhaa jirta. Laa ilaaha illallah jechuun waa meeqa of keessa qabatti? Muhammadun Rasulullah jechuun waa meeqa of keessa qabatti? Hee magani mukure magani. Bada shekarobe. Ay shekarobe. Tani jaran. Taab godhaa jiran. Na qabutti jira. Dhagayama. Dhagayamaa jedhamaan dubbanne. Hin dhagayama. Ustaaz gaafatanii bara nama barumsa irra jira. Jara taab godhaa. Sagaleen fagaate. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhagayama. Dhagahama ustaaz. Sirriitti dhagahama.
Akka ajaa'iba. yaa Akka ajaa'ibaatti dhaga'ama. hin dhagayamaa Keessan isinii deebisnare. eega islaama ofiin jenne eega muslima nuti islaama ani kadiiri maqaan kiyya ofiin isiin illee eega an faaxumaa ofiin jette laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullaahi muqtadaa qabdi waan isiin qabdutti waan isiin qabdu waan isiin faraddu beekuudha laa ilaaha illallah jechuun waa meeqa of keessa qabdi isiniin jennaan maa calliftan laa ilaaha illallah qabadha amma boodayyuu eega islaama ofiin jette akkana namni si gaafata ati mee laa ilaaha illallah rabbiin tokko ta'uu haqan gabbaramaan hin jiru jechuu maaliin beeytaa yoo siin jedhan ergamaa nabi muhammadiin ta'uu maaliin itti amantaa rabbiin haqan gabbaramaan hin jiru jechuu maaliin beeytee maaliin itti amanta yoo siin jedhe maal jettan nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam ergamaa rabbiiti jechuu maaliin beeytee maaliin itti amanta yoo siin jedhan maaliin beey maal jettan hin jiru akkanaan tataa'uun ata jedhana maal jettan ijoolleen edaa fagoo jirti maaliin beeytee rabbiin ammoo haqan gabbaramaan isa beeytee kamitti itti amantaa maaliin beeytee yoo siin jedhan nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam ergamaa rabbiiti jechuu maalitti beeytee akkamitti itti amantee yoo siin jedhan maal jettan laa ilaaha illallah jechuun waa afuruuf keessa qaba yatadammanu arba'ata umuur waa afuruuf keessa qaba waa afuriin beekee jettaan awwalan biwujuudillahi rabbi ammalleetiniin inna allaha rabbiin ammootiniin rabbiin keenna argamaadha jettaan tokko argamaa ta'uu tokko rabbiin keenna ammalleetiniin maali argamaa isaa ta'utti amanuu rububiyyummaa lammeesso rububiyyummaa isaa ta'utti amanuu ka ardii uume ka samii uume isa jechutti amanuu sadeesso uluhiyyummaa isaatti ka haqaan gabbaramu isa malee hin jiru jechuu uluhiyyummaa toohida ammalleetiniin saditti qoodama uluhiyyummaa isaatti amanuu afreesso ammoo asmaa'aaf sifaata isaatti amanuu kanaan beeyta محمد رسول الله جتون الله يتضمن أربعة أمور وأفرف كيسة قبل محمد التأمنون إسا رقومسون إسا بيكون وأفر أولا طاعته فيما أمر وان إني أموتنين اتسي أجج أموتنين تولجتشو waan inni rabbiin irraa sitti fide dhugoomsuu lammeessu waan inni irraa si dhoowwe dhoowwamuu waan inni karaa sii godheen rabbiin gabbaru waan inni shari'aa karaa sii godheen rabbiin gabbaru akka inni shari'aa karaa sii godheen malee rabbiin gabbaruun hin taatu waa afurii kanaan muhammadiin ergamaa ta'uu beeytee itti amanta rabbiin illee haqaan gabbaramaan hin jiru jechuu beeytee itti amanta muhammad illee ergamaa isaati jechuu beeytee waa afurii kanaan sunillee waa afur haga kana waa afurii kana beeytutti kanaaf kanallee islaamummaan kee qaccerra jira ati kadiirza ati ani faaxumaan ofiin hin jedhin ani kadiir ofiin hin jedhin ani huseen ofiin hin jedhin ani faaxuma ani zaara ofiin hin jedhin haqaan gabbaramaan hin jiru jechuu beekuudha laa ilaaha illallah jechuun rabbi malee rabbiin biraa hin jiru jechuu misunu rabbiin malee rabbiin biraa hin jiru yoo jette kijibsiifte waaqiya kijibsiifte maa aduudhaan rabbi jedhanii gabbaraan jirani waaqii aduu gabbaruun jiru rabbi jedhani namni ammootiin waan arge gabbaruun jiru ji'a gabbaruun jiru haqaan gabbaramaan hin jiru jechuu laa ma'buuda haqqun illallah jechuu haqaan gabbaramaan hin jiru isa malee jechuu arkaanni ammootiin laa ilaaha illallah oomee qalama arkaanni laa ilaaha illallah lama kana beeytu malee islaama ofiin hin jedhin ani kadiiri ani huseen ofiin hin jedhin arkaanni laa ilaaha illallah lama maa inni sun lamaan sunniin nafii fi isbaata ati sabachiisu nafayya'u laa ilaaha wayta jette maal nafayyaate laa ma'buuda haqqun haqaan gabbaramaan hin jiru jette nafayyaate nafayya'u
illallah woo jettee yoo sabachiisu haqan gabbaramaan isa malee hin jiru jettee ati sabachiisu kaaqaan gabbaramu rabbi kaaqaan gabbaramu hin jiru jettee na fayyawu arkaanni laa ilaaha illallah lam kana beektu malee kadiiru fiin hin jedhin shuruunni ammoo sharxiin ammootiin laa ilaaha illallah torba gara 8 deema tanallee hin himta haga kana beektutti ammootiin ani kadiiri ani huseen ufiin hin jedhin ani faaxuma ani zaara ufiin hin jedhin ani islaama ufiin hin jedhin agana isinitti haamdha darsii biraatiin walitti deebin assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh وعليكم السلام ورحمة جزاك الله الله خيرا وبركاته. شيخ كافي جولي راهودا قلدي سيابرا سيف الدين سمير أرسي أحمد نمني إكما منا وراسي راجي نمني قلدي مسي أوني كان بابا أكيدا كان اللي بارتشوم برباتشي ساجران واي أكيدا كان بارتشوم برباتشي سا إسلام ما كيبيكم برباتشي سا مجرد لا إله إلا الله جتين إسلام سنقل لا إله إلا الله محمد رسول الله بيتشاجت مجرد إسلاما تاتو وآي إسلام ما ديقو نواكد إسلام ما قرآن سنبرتشو شروط إسلام ما شروط لا إله إلا الله برتشو وآي نواكد إسلام ما وان إسلام ما ديقا قرآن برتشو أني كديري أني حسينو فينجت بكا أصون جراتين أصو وآي لا إله إلا الله إن بيكين أصو أركان سين بيكين أصو شروط سين بيكين kana baratu sirratti waajiba kanaan ala an islaamaa ofiin hin jedhin yoo ati dhugama sitti hima salaata kee sooma kee aniin sadaqadhaa an islaama ofiin hin jedhin aga waan kana beektutti wallahi aga waan kana beektutti haa offoltaniif wanni aqiidaa isin barsiifna jennuuf aqiidaan qaldiimi aqiidaa tolfadhu awwalan maaliif ammootiniin bidaa irraa fagaadhu sheeka irraa qaraatu laalisiin jenna namni aqiidaa waan hin taane qaraasisaa jira asirra ol bahee namni Allah mawjuudun bilaa makaan jee namni ammootiin aqiidaa garagaraa sitti fidaa jira firqaan garagaraa baay'ataa jirti sii galee wanni Ibnul Qayyim jedhu ammootiin ilaal awwalan shayxaanni kun haga danda'een maqsuunni isaa waan biraa sitti najamu milla irraa si baasu islaamummaa irraa si baasu waan biraatti ajaan qabu jaan shayxaan yoo kana dadhabee ijibbaata dadhabee bid'aa si dalasiisa yoo bid'aa dadhabee maasiyaa gurguddoo si dalasiisa akkana qoodan gara waa 11 10 jedhanii kitaaba keessatti Ibnul Qayyim awwalan bid'aan Ibnul Qayyimaan jedhe bid'aan maasiyaa gurguddoo caalti jedhan maasiyaan gurguddoon waan akkami tawa'iinni keessatti dhufe ta'ammoo azaaba seenta jechuun keessatti dhufe ta'ebalu jannatan seenu jechuun keessatti dhufe akka ammoo hatuufa akka ammoo zinaa dalaguufa maasiyaa gurguddoo bid'aan kana caalti jedhan kana hatuu caala jedhan hatuu caala bid'atu jabaa jedhan zinaa dalaguu caala bid'atu badaa jedhan maaliif jennaan namtichi hate tokko namtichi zinaa dalage tokko akira irratti yookaan toobata umri irratti yookaan toobatee rabbiin na araarami jedhan garuu bid'aa irraa toobachuu hin danda'an jedhan maaliif jennaan diinii jedhee qabate bid'aa karaa kiyyatu karaa kana jedhee itti amaneen fudhate aqiidaa kanatu sirrii jedhee fudhate bid'aa maaliif irraan deebi'u irrumatti du'a jedhan kanaaf tawhiida beekuun aqiidaa beekuun iimaana beekuun barbaachisa aqiidaa baratuun namni keenya tawhiida baratuun barbaachisa aganuma isinit dhaamadhaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ أنتمينا ما وأن بريد أستاذ السلام عليكم ورحمة الله. أحمد وأنتمت جدي أنتني بقى تويدا والله قافي ضروري قبا لا أستاذ قافي ضروري ايش غافر دودا فيتي تابتاب غودا جرنا شير غودا تي تابتاب غودا قبا مهم جرنا تابتاب غودا شير غودا مال غو چا جلا ولي گيسني تيسن يو شير غون Masha wakati kubadra angafiti ya gafadhe bu
Jarana share goda. Jiru na dhageettan malee wanta akka dhagaan jiru wallahi. Oh ya Sheikha. Kiyoon Dhaggaan is gone. dhaggaan Rabaa kaanuu darbe yaa. Sheikha buuftan gadi. Ese Huddin